afaan Arabeen afaan hin qabdu afaan Oromoo qabdi malee. Hamma dubbatee turte kanaaf jedheeni kanaaf wanti beekuu qabu. Arabeen jee malee afaan hin jenne na jalaan Rashid Abdullee qubee bocee Sheek Mahammad Rashid Abdullee qubee afaan Oromoo waan boceef jaallannee akka gootaatti faarsinee qubee sana fudhanne. Gaafa Haayilee Fidaal qubee bocuu qubeen sun afaan Oromoo ta'uu fudhanne. Waa'ee jara kan waa'ee amantii isaanii miti kan dubbannu kanarra dhaadannu. Hojii isaaniiti kan ittiin dhaadachaa jiru. Ammas Boris seenaa jarreen kanaa itti fufsiisuuf seenaa gootota kanaa itti fufsiisuu fi maaltu godhamuu qabaa irratti haasa'aa jira. Ilaala obboleessa kiyya. Fedhisaa Taaddasaan obboleessa kooti. Fedhisaa Taaddasaan anaaf Fedhisaan bakka tokko jiraachaa turre bakka tokkee tokko xillanne guddanne garuu Fedhisaan mormaa jira har'a. Kaniin Fedhisaa mormaa fi jiru ani wanti itti hojjechaa jirtu sirrii miti waan hin jedheefi malee waan inni ganda kiyyateef deeggaruun narra hin jiraatu. Waa'ee waan deeggaramuu qabuuf deeggaramuu hin qabne irratti haasa'aa jirra. Kanaaf adaraa keessan namoonni kana hordofaa jirtan wanti ani isiniif dhaamuu barbaadu kuulleen maaliif hojjetame jechaan jiru. Karaa seera qabeessaan, karaa ogummaa guuttateen, karaa oromummaa itti fufsiisuun, karaa tokkummaa Oromoo eeguun, karaa dhaloota kana eeggatuun adeemuu qaba yoo ni barbaachisa ta'e. Akka barbaachisummaa isaaf barbaachisummaa qabaachuuf dhabuusaa immoo dirreetti fida kottaa qorannoodhaan ibsaati yaada keessan ibsadhaa. Yoo dhuguma amansiisaa ta'e hin fudhanna, amansiisaa ta'uu baate immoo hin kufaa hin hafa. Kanarratti kan haasa'aa jirru akkasiin hubadhaa. Kuulleen kitaabni gosi 12 koppii 10,000 maxxanfamee as jira. Hardi koppii isaa yoo barbaadde arguu dandeessaa, yoo barbaadde iskiriin sheer isinii gochuu danda'a. Dhimma kan irratti baajeta qabaachuu isaa dhagaan kee maali? Ayyee isin walirraa bakka kan biraatti haasa'a gaaffii walii keessanii yoo ta'e mata duree keenya nu jalaa jijjiiraa jirtu. Ani mata dureen koo akka jijjiiramu hin fedhu yaada ibsachaa jirra. Nama gaaffii kana nu deebisu barsiiftu wanni ni jee gaafuma isaan gaafadde baajata qabaachuu san ragaa wajji haasa'uu dandeessaa hin jeen akkanumatti namni haasa'uu miti beektaa baajata qabaa nama duubaa gargaaraa jechuun miti ragaan ni jira. Barsiisaa Abdataa Sinnabee yoo jirta ta'e lalisaan ba'eera tonnaa mootii amma duutii maaf ifitii qama wanni ni baanu wanna ragummaan wanni barbaadamu hin jiru. Weetta bakka kana irra qubeen gadi baatee mul'atu jirti. Abbaa uume mul'atu jira. Abbaa sun irraa hubanna. Inni hayyuu keenya inni Profeesar Hasan nan beeka. Ameerikumaan jiraadhu kana jiraata. Qaama wallaalu malee haasaa isaan baay'ee duukaa bu'a. Nama baay'ee waa'ee Oromoo irraalletti haasa'u. Kan ammoo akka dhuunfaatti fuutanii akka ammooni gartee deemtee namni akkuma hiikaa deemuun ganda deebisa waan ta'eef dhiisisiin jedhe kan. Maaliif inni isiin babbaatee ala jirti maal godhu barbaada nama kumarratti himuu qaanyiidha deeroo fi informeeshina kijibaa nama kumarratti himuun ragaan nu argamuu qaba. Yoo namni waan kana baay'eedhaan gargaaru jiraatu taate ni dhaqqabna nuti. Waa'ee akkasii kana ani yaada kiyya kennee ba'a. Ayyee Hamzaan illee baajeta hin qabu jedheera. Qorannoo sana keessa harka qabdamoo Hamzaa sin gaafadha jennaan hin baate. Qorannoo sana keessa jirtamoo ati qubee kala qabdu qaba jetta please amma rakkoo wal hubachiisaaf ture malee ittaanana kanan dhagaye baajata namoota otoo hin taane burjaajii uumuudhaaf duuba sana kan jirutu jiraan dhagayen
duuba sana namni biraa qaama biraati warra qorate fedha isaa ta'uu taane dura jedheera kun barsiisaa fedha isaa laalla meeqa hojjetantu jira walitti fidanii warri haasaanis gandaan walitti fidanii warri haasaanis otoo xiqqoo tasgabbaa'anii poozitiivli ilaalanii waanuma sababii kuullee kana qofa irratti xiyyeeffatanii too haasa'anii gaariidha. Maaliif gandaan wanti wal qabatu waan hin jirreef amantiinis waan wal qabatu hin jiru sababii namichi qubee kana uume musliima ta'eef isaan amantii musliimaatii waliin qabatu. Sababii namichi tokko eenyurraa wallagga irraa bu'ee eenyu ta'ee waan tokko qorannoo godheef wallagga waliin qabatu. Nama dhuunfaatu godha waan ta'eef isaan gaaffii gaafannee fedha isaa waan deebisu deebise maastaraa isaaniis immoo maaliif akka eenyu godhan guyyaa biraa deebisuu danda'u. Anarra waan qaama biraa wanti walitti finneenii burjaajii biraa waan hin yaadneef. Galatoomii tonna ati waan jettu jedhee ibsaa kiyya xumurii nan ba'a. Tonna galatooma ani namoota ardhas irra ba'ee haasawaa tasgabbiiti wal caqasaa walii haasawaa nami ammoo waa dalagatu walitti bu'uu oolu arrabi walitti darbuu oolu wal dandeettanee wal baadhattanee hammana haasa'u keessanii fi baay'ee isin galatoonfadhaan yeroo nami tokko mana kana keessa ture asi jala ture dalagaa irra ture caqasaatuma deemaa warqaan keessaa bahatuma itti deebi'aa ture garuu bakkee kana irratti wanti haasawa kana keessatti ani hubadhe dubbiin ilma namaa kana keessa dubbiin mataa duree torba jira mataa duree torbaan sun takkitti yoo baate yaada jaan garaa isaatti hafe takkitti inni dubbateen beekanii jedha beekaan gaafa mammaaku. Amma kana dubbii achiitii miti an achi ilaalu eenyu keessattuu haa mul'attu eenyu keessaa iyyuu haa jiraatu. Profeesericha fedhaa nuu jettanii isaallee ka qo'atellee ani baay'ee galatoonfadha. Ka uumellee baay'ee galatoonfadha. Garuu wanni nami dalagu kuni hunduu akkuma dalaganeen fudhatama argatu. Jara namee akkuma addunyaatti yoo teenyee laalle nami ingiliffa barreessitanu inuma jirtan. Baay'een keessa ingiliffaan barreessitan. Laatinillee inuma barreessitan. Qubeen ingiliffaa yoo appilikeeshinii tokko ati barreessuu kaate akkaataa isiin nama itti rakkiftu akkaataa dikshineerii itti barbaadan. Nuu miti warri uumateeyyuu dikshineerii malee taa'ee waa tokko barreessee xumuruu hin danda'u. Kuni waggaa 30 dura falmiin kaatee turte qubee gartee arrabi dhossu suni keessaan baasuuf falmiin kaatee jennaan uummanni hin ta'u kanuma nuu wayyaa jedhee jennaan akkuma jirutti itti fufe. Qubee ingiliffaa qubeen kijibduun keessa baay'ee saba inna waan qabu itti dadhabamne akkaataa ittiin dalaganee garsiisaneeran barreessanee garsiisaneeran. Amma nama tokko yoo dhattee jettee loqonni kenna akkaataa waa ani jedhe jedhu namni dhibii ammooni je'ee jedha. Qubeen je'ee fi jedhee waliin fakkaatu.
Oromo wanta taanee wanta dalagamee lafa taa'u, hajaaramee lafa taa'u, isa diinnee jatti gabbifnee